Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii amma immoo dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii keenya ispoonsara kan nuuf ta'e Baankii Awaashidha. Baankii Awaash guddaa galateeffannaa odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu an Fayyiraa Margaati. Walmurkii Beetking Premier League Itoophiyaa torbee jaaffaan bunni Itoophiyaa Qidus Goorgis 3-2 injifate. Galchii bunni Itoophiyaatti injifate sadanuu Abubaakir Naasirtuu galchee dabalata qabna. As the mystic churches of Lalibela, it's the day when we have the Shegar Derby. Akka baroota darbanii deeggartootaan dabaalamuun hafee yeroo jalqabaatiif deeggartoota muraasaan kan gaggeeffame murkiin darbii Shaggar karaa hin eeggamneen galchiiwwan shan lakkaamuun xumurameera. Taphichi eegalee daqiiqaa muraasaan booda karra eegaan Qidus Goorgis Paatrik Maataasiin balleessaa Abubaakir Naasir irratti hojjeteen kaardi diimaan dirree keessaa bahuu hordofee carraa caalmaa lakkoofsaa kan argatan gareen buna Itoophiyaa galchii rukuttaa peenaalitiin Abubaakir Naasir galchee dursuu danda'aniiru. Leon Birhanu. And Birhanu is sent on the wrong side. Nasser takes just 2 steps and wrong foots the goalkeeper, taking him to... Haa ta'uutii garuu bunni Itoophiyaa taphicha dursuu kan danda'e daqiiqaa 6 qofaaf ture. Kubbaan taphataan saarattisaa buna Itoophiyaa Reedwaan Naasir karra eegaaf kennuuf ture miliqtee gara galchiitti jijjiiramuun Qidus Goorgis galchii qixxeessituu argateera. Murkii tapha boqonnaa duraan galchiiwwan 4 lakkaa'amaniin Abubaakir Naasir galchii lammaffaa galchuun bunni Itoophiyaa 2-1 dursuu danda'eera. Haa ta'uutii garuu Qidus Goorgis gaaddisaa maabiraatiin durfamaa galchii lammaffaa argachuun taphni boqonnaa duraa 2-0 goolameera. Boqonnaan booda carraa galchii sadaffaa lakkoofsuu rukuttaa peenaalitiin argate gara galchiitti jijjiiruu kan dadhabe Abubaakir Naasir taphni garee wallachuu hanga taphni idilee goolamutti 2-0 itti fufeera. Daqiiqaa 90 Abubaakir Naasir galchii sadaffaa lakkoofsuun ofii atiriikii hojjetee kilaba isaaf immoo qabxii 3 argamsiiseera. Time and then it's put back into the net by Nasser. He's gonna get the match ball. But he's also... Taphataan saara fuulduraa buna Itoophiyaa Abubaakir Naasir galchiiwwan bara kana lakkoofsee 8 gaachuun dursaa kan jiru ta'u kilabni isaa bunni Itoophiyaa immoo taphoota jaarraa qabxii 3 walitti qabachuun liigicha dursuu eegaleera. Must be put in now, leaving the scoreline happily on the faces of the fans of Ethiopia Coffee at St. George 2, Coffee 3, the Shegar Derby. Walmurkiin Beetking Premier League Itoophiyaa torbee jaaffaa itti fufuun sa'a 9 irraa eegaluun Jimmaa Abbaa Jifaarii fi bulchiinsi magaalaa Sabbataa waliin morkataniiru. Taphni idilee gareewwan kanneen lameenii tokko qixaan goolamuun kilaboonni lachuu qabxii qooddataniiru. Jimmaa Abbaa Jifaar galchii Roobaa Girmaa tapha boqonnaa duraa daqiiqaa 26 irratti galcheen dursaa turullee Fitsum Gabra Maariyaam taphni idilee goolamuuf yeroo daqiiqaan 10 hafutti galchii qixxeessituu Sabbataaf galchuun taphichi tokko qixaan goolameera. Taphicharraa qabxii tokko kan argate Sabbataan taphoota 5 irraa qabxii 5 walitti qabachuun sadarkaa 8ffaa qabateera. Walmurkiin Beetking Premier League Itoophiyaa torbee jaaffaan borullee itti fufuun taphoonni 2 ni taphatamu. Bu'uuruma kanaan Hawaasaan Walaayittaa Diichaa waliin yoo taphatu Dirree Dhawaan immoo Baardar waliin murkiin taasisuun eegama. Directly in to the net by Roba Worku. They've got a chance to do exactly that. This one comes and it's in the net with Jaco Penze. His anticipation just lacking there, and we almost say that he was just taking a nap in there and was taking things easy. And we said that goalkeepers were making errors at about this time. Premier League England torbee 17ffaan Liverpool dirree isaatiin alaa Southampton waliin morkachuun 1-2 mo'ame. Walmurkiin waancaa Carabao England walakkaa xumuraa immoo har'a halkan sa'a 4:45 irraa eegaluun Tottenham dirree isaa irratti Brentford waliin morkii taasisa. Muktar Abdallah. Bednarek is the man who's